maaliif jennaan tarii seenawutu mala arraa icciiti abbaa manaa kootii sinitti himuufin namarrallee haasa'uun kaayyoo kiyyaa miti karoora kiyyallee miti namarraan haasa'u jechuudha. Arra ammoo icciiti meeshaa isinitti himuu dhufe maali yoo jettan dhiira jechuun waa'ee ilbiis irraati noolsi odeessaa akkasittiin sobe ilbiis nu dhamaasee gaafa tokko guyyaa. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota kiyya jirra jirtu baga jiraattan baga rabbiin sa'aatii kanaan isin ga'ee isiniin jedha baga walitti dachaanillee egaa hordoftoota kiyya har'aan kana maal qabadhee dhufe waan addaati garuu hagana dhageettanitti haga xumuraatitti hagana dhageeffattanitti yaadallee naan kennina nalleen qeeqina walumaa galatti haga yaada kiyya dhageeffattanitti waan jedhina isiniin jechuu barbaade maaliif jennaan tarii seenawutu mala arraa icciiti abbaa manaa kootii isinitti himuufin dhufe icciiti abbaa manaa kootii rabbii hiyyaa asiin duratti abbaa manaa hiyyaa miti nama biraatirrallee waan bira ani haasa'u kama dhugaatitti jechuudha. Namarrallee haasa'uun kaayyoo kiyyaa miti karoora kiyyallee miti namarraan haasa'u jechuudha. Har'a ammoo icciiti meeshaa isinitti himuu dhufe maali yoo jettan dhiira jechuun maal jechuudha astaghfirullah alaliyyul azim walumaa galatti osoo afaan irratti na ulfaatuun jedhe jechuudha haguma jedhe kanaayyuu osoo afaan irratti na ulfaatuun jedhe wanni viidiyoo kana waraabuu barbaadee fi tiktok irrattis youtube irrattis waa'ee abbaa manaa gabbaatanii dubbattan isin obboleeyyan ta'en ijoolleen shamarranii ebalullee jechuun barbaadu maaliif jennaani nama tokko irratti illee haasa'uu karoora hin qabu waan jedheef isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya akka shari'aa islaamatitti illee jechuudha icciitii mana keessanii himuun dhorgadha. Dhiirti gabbaatee waa'ee jaartii isaa haasoftu dubartiin gabbaatee waa'ee jaarsa isii haasoftu inumaa fuudhunuu hin ta'u jechuudha. Dhiira akkasittis heerumuun hin ta'u. Kana waan taheef kabajamtoota obboloota kiyya warri sooshaal miidiyaa fayyadamu kuni irra caalan isaanii nama abbaa manaa wajjin jiraatu. Isaan kunnin illee nama gana abbaa manaa wajji jiraatu heddu. Kana waan taheefi akkamitti jechuudha wanti ta'e manatti ta'e alatti dubbatama. Abbaan manaa keessan isinaa tumu isinaa cafaqu waan fedheeyyuu haa ta'u as baatanii mul'isuu as baatanii himuun hin barbaachisu. Hin barbaachisu isin caalaa beekafis miti kaasatan jechuudha. Akkuma amantii kamiitittuu tahee jechuudha. Amantiin maan waan hin taane nama hayyamu takka illee jiranatti hin fakkaanne namumatu fedhii ofiitiin akka fedhe dalagata akka fedhe haasayata akka fedhe dubbatata malee waan amantii kamiinuu wal qabatu miti jechuudha. Ammallee immoo jechuudha wanni hunduu daangaa qaba. Islaamummallee daangaa keette qabdi shari'aan tuni daangaa keette qabdi jechuudha. Namni wanni haasa'ullee wanni dhiisamullee waa baay'eetu jira. Kana waan taheef yeroo abbaan manaa keessan isin tumeeyyuu an akka kiyyatti jechuudha. Wallahi akka kiyyatti namni dhagahuu miti yeroo dhumanni sagalee ol fuudhee dubbate ganaa waan na godhu rabbitu beeka garuu yeroo amma kanatti jechuudha karra gadi cufee maggarrajaa garraruu barbaada akka sagalee sanuu namni hin dhageenye. Dhayaa inni isin dhaye jecha inni isiniin jedhe haa maal ta'uu mi'as baatanii meediyaatti himtan. Obboleeyyan kiyya arrii kuni duniyaan kuni gabaabadha boru aakira immootiyyuu jechuudha waan irraa haasofne kana boru ijoolleen teenetti saalfatti wanti kuni waan asirraa baduu miti osoo asirrallee harka keessan balleessine yeroo namni tokko jechuudha iskiriin viidiyoo godhee ol kaawwate yookaan viidiyoo sanuu daawulood godhee gabbuusee ol kaawwate of duratti gadhiifamuu mala. Viidiyoo hedduu viidiyoo namni irraanfate haasawu abbaan sunu abbammaan haasawe sunu irraanfate gadi buusan jechuudha. Kana waan ta'eef borii kenna far'uma hayaan borii kenna rumaa tolchinu akkuma aakiraa teennarra tolchanna jennu gurra kenna kanallee osoo sirra jiru ilmaan teenna akka ittiin qaanofne firri kenna akka ittiin qaanofne obboleeyyan teenna akka itti hin qaanofne ofii kenna iyyuu gaafa miira har'a keessa jirru kana keessaa baane
akka itti hin qaanofne ar'uma itti hayaannu siniin jedha ar'uma waan nurraa eeggamu rabbiin obboleeyyan kiyya wallaahi waan isa biratti nu jibbisiisa waan fuula isaa fuulduratti nu qaanessa afaan keenya hin baasini akkasuma waan hawaasa fuulduratti nu qaanessa waan hawaasa fuulduratti nu busheessa afaan keenya hin baasin rasuulli sallallahu alaihi wasallam tiifama namaati jechuun nama rabbi bakka kamittuu isa tiise jedhan jechuudha eeggama namaati jechuun bakka kamuu jiraatee nama rabbiin isa eege waan hojjeturra waan dubbaturra yoo rabbi nu eege malee nuti of eeguu hin dandeenyu garuu mootiyyuu amma ta'e wahii obboleeyyan kiyya amma ta'e wahii ani eenyumaanuu addaa miti anis nama akka namaati bakka hin barbaachisu jechuudha kaasatan icciitiin mana keessanii mee maal fayyada tiktok irra dhufee youtube irra dhufee abbaan mana hiyya akkana naan jedhe akkanatti na tume inumaatumaan barbaachisaadha inumaatumaan warra dubartootaatiif barbaachisaadha hin jedhamu wallaan hin jedhamu maaliif jennaan tumaan eenyumaan qajeelchu wanni nama qajeelchu yoo taate gorsa taanii kana nama qajeelchu rabbuma jechuudha nama hedduu uleen adaduma tumaniin jechuudha jallataa deema tumaa kana keessatti obboleeyyan kiyya mee gaafuma du'a jiraa jiru jira biyya deemutu jira maaliif wal yaadatan yooniin akkanni ta'e tumaa kanaan wal yaadatanii laa jechoota gaggaarii gorsa gaggaarii irra walii darbuu gaggaarii kanaan wal yaadatan malee tumaa walii yaadatan ammallee namni kun wal biraa deema wallahi duniyaan asaasanii abada hin taatu yookaa jaarsa keetitu si dhiisee deema yookaa situ jaarsa kee dhiisee deema jechuudha gaafa inni deeme san isaan sanii yaadatta inni illee akkas godhe jedhe seenaa kana waan ta'eefi rabbiin san hundaa nutti hin dhiisin obboloota kiyya ar'uma of beekuun ar'uma of eeguun barbaachisaadha siniin jedha icciitiin abbaa manaa kiyyaa isinitti wayitu hin jiru kan jechuu barbaade kana icciitii keessan eeggadha bi'aansi ani obboleeyyan kiyya namni baay'een na dhaga'ee itti haa fayyadamu yaada miti bi'aansi namni tokko namni lama yaada keessan irratti yaada dabalataa ta'uu danda'a yaada keessan irratti yooniin yaada akkanaa qabaattan isiniif jajjabinna ta'uu danda'a jechuudha kanaafu obboloota keenya yeroo miira keessa jirtan viidiyoo waraabina gammachuus tahee gadda sah namatti ulfaata amma namni yoo gammadillee obboloota ofii wajji qoodachuuf yoo gaddellee obboleeyyan ofii wajji qoodachuuf as bahee viidiyoo waraaba jechuudha tarii yeroo sanitti miira gammachuu keessa waan jiruuf yookaan miira gaddaa keessa waan jiruuf wanti dubbatu xiqqoo nama harkaa gara biraatitti seenuu danda'a waan ta'eef waan hin beekneef haa keessa deemnee akkana malee kun inuma hin tahuu akkana malee inuma hin qajeelanii jechuu dandeenya kanaafuu rabbi nu haa eegu eeggama namaati jechuun nama rabbiin isa eege waan dubbannu irratti waan hojjennu irratti rabbiin nu haa eegu obboloota kiyya kaasatan isin wanti hin taane isin irraan eeggamu eenyumarraayyuu wanni hin taane hin eeggamu amma danda'amaa ta'een maqaa keessanillee maqaa amantii keessanillee maqaa saba keessanillee maqaa gosa keessanillee maqaa abbaa manaa keessanillee eegan isin hin jedha barakallahu fiikum wanti dubbatanii fi wanti callisan baay'eetu jira please waa hunda gabbaataniin haasayina wanni har'a haasofnu kuni nurratti barraha jechuudha obboleeyyan kiyya isin beeytan akka maleekan tokko ka sharrii barreessu inni tokko immoo ka khayrii barreessu bitaa mirga ceekuu teessanii jiru wallahu a'lam namni wallaahi hin jiru jechuudha amma dandeenyin keerima qofa haa dubbannu yooma waa'ee baamanaa keessanillee himuu barbaadani ammeenna isaa san ima dhiisa garuu mama isaa haasoftanii dasna jedha jechuudha maaliif abbaa manaa keessanii as baatanii meediyaa irratti haasoftanii akkamitti gabbuutanii wajjin jiraattan ani wallaahi yeroo baay'ee jechuudha wanti na yaachisu ilmi namaa kuni walloluun isaan dhabamu jechuudha saa osoo wallolanii waan wal godhan kana guutuu yeroo jaarsummaa ta'anii himatantu jira miti akkana na godhe akkana naan jedhe waan san hunda lakkaayanii ka'anii jechuudha ergasii akkamitti deebi'anii jaalala duraasanii wajjin jiraatan dhugaa na yaachisa kunuu ta'uu hin qabu yeroo walloltan obboleeyyan kiyya akkuma lolli jiru araarri jira waan ta'eef yooma namnu jidduu keessan seenee isin araarse garii dubbii hambifadha garii dubbii osoma beeytan dhoyfadhaa bira tara maalifu booda jechuudha namni sun isin dhaga'u malee isinuma lamaantu walitti hafa social meediyaan kun silaa waan anni iyyuu hin qabne akka waan daqiiqaa takkitti duniyaa guutuu wal ga'u
ebaluun akkana godhe ebaluun akkas jedhe hin barbaachisu obboleeyyan kiyya kana waan ta'eefi icciitii keenya ka'ee gunuma kaasatan nuti dubartoonni balballi dubartiin cufte hin banamtu ka isiin banteen cufamtu ibiddi isiin qabsistes hin dhaahu ka isiin dhaamsiten qabatu waa balleessus beeyna waa tolchus beeyna hamma dandeenyen waa haa tolchinu ofiifillee akkuma dura isiniin jedha ilmaan kennafillee hawaasa kennafillee waan gaariin fakkeenya namaa ta'u rabbi nu haa taasisu egaa waan balleessaf dhiifama isiniin jedha bakkuma hojii taa'ee waan kana laal argelle viidiyoo ijoollee wawwaraabanis argee viidiyoo bakka natti hin tolle maafin anillee gahee kiyya haga wallaalummaa kiyyaatiin bahadhe yoo balleessa dhiifaman isiniin jedha warri viidiyoon keessanitti tole laayik godha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu Ilbiisirraati noolsi odeessa akkasittiin sobe ilbiis nu dhamaase gaafa tokko guyyaa aduu manaa bahe masgiida deemuudha buddu addee ka'e osoo deemaan jiru nam tokko wal argee wal barranaan maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuu feenaan bakka deemtu dhiisi akkin dhiisu jedhee